Ashamaa harka funii hordoftotaa fi kabajamtoota daawwattoota Fu'aad Show jalatti argamtan nageenyi kiyya kabajaaf jaalala bakka jirtan maratti isin bira haa gahu jechuun barbaada. Eeyyeen anaa dhufu warri viidiyoo kanaaf haaraa taatan YouTube keenya subscribe godhachuudhaan haala ana asirratti isin agarsiisu kanaan subscribe yoo godhattan yeroo hunda wanti nuti gadhiifnu isin bira gahaa jechuudha. Kanaafuu hundi keessanuu xiqqaaf guddaa otoo hin jedhin jaarsaaf jaartii otoo hin jedhin ilaa jaartii illee yoo taate jechuudha jaartii ishee ulee qabattu illee yoo taate illee yuutuuba Fu'aad Show subscribe gochuun dirqama jechuudha. Dirqama yoo ulfa taates yoo abbaa manaa qabaattes yoo abbaa manaa hin qabaannes dirreen keenya dirree jaalalaati. Miidiyaan keenya miidiyaa jaalalaati. Miidiyaa kabaja qabudha ulfina qabudha miti ijoollee bashannanan illee qabudha gorsa illee ni qabudha jechuudha. Guyyaa tokko tokko anis ni gorsaa jechuudha. Maaliif kanaafuu subscribe gochuudhaan laayikii illee tuquu nuun dagatina waliif daddabarsuu illee osoo daddabarsanii baay'ee gaariidha jechuun barbaada. Hiriyoota keessaniif shirshir minaamni gootu. Ayyee itti aansuudhaanii har'a immoo mee waan ajaa'ibaa tokko isiniif qabadhee dhufeen jira. Meeqan keessattuu yeroo tokko tokko waa adda addaa walitti himuun gaariidha. Wal barsiisuun gaariidha. Yeroo ammaa kana ትዳር ወይ ደግሞ ፉዳፍ ሄሩም ዮካን ጋኢሊ ማሊፍ ሀፍ ህቅረታሌ ማጅራምት ይጆል ናንሶ ቤላት ዱጋድ ኤካ ኩኖ ከነከ ኬኛ ኩን ጨልም ሄታ እንፉዱ ፈኬኙ ኦፉመራ ይስኒ ካሳ ይቹዳ አርጋ ጅርቱ ጆሌ ባየን እንፉደኑ ማሊፍ ሸመረን ባየን ሲሞ ጋኢላፍ ጋኒ ጅሩ ማሊፍ ነሮ ምንሏት ማሊፍ ትዳሪ ቀበነ ማሊፍ ጅሬኛ ኦፊ ቦሪቲፍ ከና ዋና ከሲ ከናፍ ለፋ አምቲ ነምኒ ሰናፍ ጅራተ ጅሬኝሳ ገልገሊ ሳይ ሰረቃ ሄሩም ኢኒ ዲራው ገልገሊ ሳይ ሰደ ማራ ኢኒ ጃራታ ከነ ማንከሰበት ተመለ ጎደታ ኢልሞ ጎደታ ፉደት ደ ማድራ ሰው ልጅ ዞሮ ዞሮ መግባው ጭራሮ ይተማር የሮን አከጀሩ ኢልምነማ ዞሮ ዞሮ ፉደት ገላ ይቹዳ ዮ ኡሙሪ አንጅራት ዮ ረቢን ኢሰጅራቺ ሰተይጀቹ ጎርሳ ከና ነምኒ ፉደት namni waanan har'a dubbatu fudhate heerumas yoo fedhe heeruma tidaaris yoo barbaade da'uus yoo barbaade mana qabachuus maal jechuus fakkeenya ta'uufii danda'a nama beekuuf. Egaa beekaan dhagahee hubataa jedhama. Gowwaan garuu hundumaa fudhataa jedha Oromoon. Tokko keessaa lama yoo fudhattan illee faayidaa guddaa isiniif qaba jedhee yaada akka kootiitti jechuudha. Yeroo ammaatti fuutimaaf hafe Irmaa fuuchuu dhiise shamarranoo maaliif heerumuu dhiisanii baay'inaan parasantii hundatu hin taane parasantii xiqqoon baay'inaan yaani parasantii akka 100 keessaa 30 qofatu kan gaa'ela qabatee kan mana horatee mana isaatti tiif kassabataa jiru baay'eetu jira jechuudha. Keessatti ijoolleen biyya alaa ergaa guddaadha kun jechuudha. Maaliif an kuni jaarsa jechuudha. Jaarsa yeroon siin jedhu ajaa gaariis illee argeera ijoollee ta'u. Kana booda jaarsuma jedhamallee dhaayyuu ijoollummaa giddumaa inni ijoollee of taasisaara malee dubbiin deemameedha itti fakkaata. Kamiifuu rakkoon qabu ilmi namaa erga ol ka'ee yaaduu beekee erga ajaaf gaarii adda baafatee nama guddaa jedhama jechuudha. Idimee umurii qofaan miti maa umurii nama amma fakkeenyaaf abbaa giddii yoo fudhanne umuriidhaan yookaan immoo waan akkasiitiin fagaata jira. Garuu sammuu dadhabaa sammuu ijoollee sobiyyii qaba jechuudha. Umurii qofa otoo hin taane yookaan immoo waggaa lakkoofsisuu qofa osoo hin taane faayidaan qabu yoo sammuu lakkoofsisan malee faayidaan qabu jechuudha. Kanaafuu xiqqoon illee qaroomuun qaroomeera yeroo ammaatti jaarraa 21ffaa keessa wanta kanaa kun hafeera. Egaa dhaamsa kana yeroon isiniif waa tokko tokko dabarsu viidiyoo irraa hin buutinaa rakkoon keessan kana waan yaada namaa sirriitti yoo hubattan irraa fayyadamta jechuudha. Beekaan dhaggeeffatee baraa bintiree. Ani waan hin beekne tokko xiqqoodhaan jedhu guddaadhaan jedhu gaafadheetan irraa bara jechuudha. Ana akka kootti. Ilmi namaa anaaf kabaja guddaa qaba. Xiqqoon anaa gadi yoo na gorsellee waan hin beekne tokko gaafadhee baruun dirqama kiyya waan ta'eef jechuudha. Eeyyeen itti aansuudhaan yeroo ammaa kana warra miidiyaa irratti lafa dhiichisan kana hin beektu hundi keessanuu jechuudha. Warra miidiyaa kana irratti lafa dhiichisaa oolanuu tokko irra ta'u yeroo baay'ee akka mataa kootti fakkeenya ofirraa kaasee isiniif hima. Ani yeroo tokko
shamarran akkamiin jibba beektu shamarran akkamiin jibba beektu shamarran dhiiraa wajjin piroofaayilii rakkaatu yoo feesbuuka koo hordoftan ta'e yeroo baay'ee nan arrabsaan jechuudha. Warra akkanaa caalaa wanti sukkaara dhibbana galchuu hin jiru. Warra akka piroofaayilii dhiirarra akkana wal goobessanii maal jedhanii warra wal kaa'ataniitiyyuu akkuma waan ta'e walitti laxxafamanii ani ideetii jarri ittiin godhan kanan beeku jechuudha. Ideetii wanta hin beekne hin jiru garuu isa jarri wal bira wal kaanu sana baay'ee na ajaa'iba jechuudha. Wama malaayikaan hojjete fakkaata jechuudha. Nu jarri piroofaayiliirra kaa'atan sun jechuudha. Mee warra kanaaf maaliifanii wanta ni jara kana balaaleffadhuuf beektu? Maaliif beektu? Jaalala jiraatu rakasa sobdoota jechuudha. Faayidaan qaban yaa. Wallahi billahi kakadheen isiniif malan. Gaafa isii dubbadhu gaafa waa dhugaa dubbadhu dhugaa irratti hin hundaa'e dubbadha jechuudha. Soban dubbadhu jechuudha. Fakkii akka namaa kana fakkeessee buluun beeku. Jarri kun sobdoota. Shamarran akkanaa yoomuu heerumuus hin dandeessu. Kassabachuus hin dandeessu. Bakka ilmoon namaa geesse illee gahuu hin dandeessu. Na amana gurbattii wallaaltuun sun maal jette jechuun keessan hin oolu jechuudha. Nama akkasii immoo yookaan hiriyaa qabaachuu dandeessu nan beeka. Yookiin immoo nama akkas ta'ee jiraatu aruu hiriyoota baay'ee qabdu. Keessatti ijoolleen biyya alaa jirtan jechuudha. Kanaaf maaliif beektu? An hamma shamarran akkasii hin fedhu. Maaliifan hin fedhu beektu? Jarri kuni torbii tokkoof sa'aatii tokko fayyisa waliin haasa'ame sa'aatii 4 fayyi sa'aatii 5 fayyi wal keessa bulchanii silkii bilbila jechuudha. Keessatti gara Dubaayiif gara Suudii kanatti baay'ata ta'uun takkanaa gara Baareen kana fayyi baay'ata jechuudha. Baay'inaan kan argamu gara kanaati jechuudha. Na argaa oola waan ta'eef pileestoorii irratti yeroo erga dhiisanu garuu waan taasisaa beetu maniisa waan tura dhibee garuu na dhibaa garuu maaf na dhibne maa sababa nama xiqqoo jaalalli badaa jira namni wal fuuchuu dhiisee jira dur jaalala jechuun haalaan miidhagaa haalaan miidhaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf jaalallee jechuun waa baay'eedhaaf nama jabeessa. Jaalallee tokko nama jaallatu tokko onnee keessaa qabda yoo taate hojiin madaamii illee sitti ulfaatu. Dhugaa rabbiin siin jedha jechuudha. Yoo man dalagaa kana xumuree isaan dhaqee dubbadha jetteeyyuu gammachuu keessa kee jaalala qaa. Ilmi namaa waan jaallatu argachuudhaaf kan inni laffa'u. Kan inni nazzafu, kan inni hammaama dhiqu, kan inni mataa hardii lixee bahu jechuudha. Addunyaa kanarraa waan jaallatu argachuudhaaf bara. Maal argachuuf? Fooqii bareedaa, mana bareedaa waan jaallatu argachuuf. Abbaa mana hoo nama gaarii nama jaallatu waan jaallatu argachuudhaaf laffaa bara ilmi namaa. Zooroo heeruma waan ta'eef, zooroo fuudha waan ta'eef waan jaallatu argachuudhaaf jiraata ilmi namaa addunyaa kanarra jechuudha. Jannatallee yoo ta'e jechuudha. Jannatan jaallattu miti waan jaallatu argachuuf miti kan itti sagaddu. Akkasuma jechuudha zaseem. Namni waan jaallatu onnee isaa keessaa qabu yoomuu keessi isaallee gammachuu qaba. Gammachuu qaba. Amma fakkeenyaaf gabaabinumatti ani jechuudha. Dhiqadhee, farrazadhee, bareedee suuraa ka'ee naman jaalladhu sanaaf erguun fedhamoo maraatuu fakkaadheetti erguun barbaada. Utuu hin dhiqatiin utuu maal hin jedhin. Kanuma dubbiin nama jaallattu onnee kee keessaa yoo qabaatte ta'e anis dhiqadhee suuraa ka'ee siidhaa erguun barbaada jechuudha. Maal lafa fayyadee jireenya kana keessatti gammachuu keessa kootti uumee jira jechuudha jaalalli sun. Jaalala jechuun hiikaan jaalala akkana jechuudha. Hiikaan jaalala zimmeetuma jaalala qofa miti. Zimmeetuma sin jaaladhaan faayidaa buruun furmaatan qabu jechuudha. Maaliif gammachuu isa keessoo sanatu caala. Isatuyyuu umurii dheerachuu danda'a malee inni miidiyaa irratti wagish walitti hidhamu kuni torbii tokko. Inni torbii tokkos. Torbii lama booddee inni pileestooriidha sa'aatii 4 kaatu 5 kaatu kun gaafuma sa'aatii 5 haasa'u sana xumure jaalala isaa inni. Gaafuma sana wal fuudhama, gaafuma sana wal janajjanama, hadhuma wal barama, hadhuma wal keessa bulama, wal salachaatan. Gaafa guyyaa 2-3 biyya koo yaadeedhamee sobameetuyyuu piroofaayiliin gurraacheffama jechuudha. Ajaa'iba. Nan beekaa nama baay'een taasisa be'iisa wallaahi laazim ergaa hin jedhu. Guyyaa 3 fuuldura jilaa pileestoorii irra wanta adda addaa kun kaa'amee turan. Babbareeffameetu maal jedhamee sagalee inni waliin haasa'ame daqiiqaan 10 sa'aatiin 10 fayyaan isa ilmi namaa waliin haasa'u miti. Wal keessa bulchaniitu jechuudha. Ofii rafanii bilbila bananii. Kun amma jaalala ibsachuu jedhama. Jaalala osoo hin taane nama inaaffisuu jedhama. Eenyutti inni itti inaaffistu? Jaalala keetti hiyootii keetti inaafaa jirta yeroo sanatti. Yeroo waan akkanaa gootan eenyutti inni itti inaaffiftu? Naayimaaritti inaaffifta moo? Ani amma sa'aatii 5 gurbaa sanaan haasofte masitti inaafaa yaa.
Ya utuma sitti inaafi abbaan barbaade sitta inaafu jaalala kee kan itti fayyadamuu dandeessu of keessa malee miidiyaa irratti saqqaltee miti jechuudha. Mumkin wantaan kana jedhaaruuf ofii jedhee seetu yoona. Ofii kootiif dantaan qabu. Si jamar nama akkasitti siqeeyyuu ani hin siquuyyu. Utuma laa akkana araba taatee osoo dhuftee mucatti nama akkana godhu waan sin na jaalatti jedhetti amanetti siqu. Maaliif? Bora akka dhiisu nan beeka kaa bora akka dhiisu nan beeka. Nama zabanaatu nama akiru zaman ijoollee wanti sin beeku abdanuu. Nama akiru zaman jechuudha. Maaliif yeroo ishiin jedhu namni akiru zaman ajaadha jechuudha. Kayrii nama haasa'uu hin danda'u. Tokkotu dhufa inaaffaa baay'ata zabana akiru zaman kan inaaffaa kan isuma sin argaa jirtanu biyya irratti jechuudha inaaffaan. Hin dhufee eessatti beektaati. Fakkeenya isiniif kaasaa jira. Ana nan dinqu wanta akkanaa garuu. Eessatti beektan Neymar Fuad siin jedhama jettala. Hin dhufaa maati eessatti beektan. Lafumaa kee Neymar Fuad jaarsa kooti maal fidda siin. Galgala ati yeroo Neymarii dawwaltu ibidda baatee dhufteetta. Sammuun si garagalee madaamii wal fixxee sammuun kee jeeqabaan dhufta jechuudha. Inni dhuftu yaa dhufta dutaa dhufta jechuudha. Jaalalaan dhufuu hin dandeessu jechuudha. Haasaa guurra ta'a ooltee funaana ta'a ooltee gargar dhuftaati hin deeko walitti laa qabattee. Anis yeroo hunda isa kanatti qaraatu isaati funyaan isa dhaabaa dhuftu kana hin fedhu sirraa fagaataan deema jechuudha. Bakka jaalalli nuti waliif qabnu sun badaa deema jechuudha. Boris haasa tokko fuutee dhufta Boris haasa tokko fuutee dhufta Boris haasa tokko fuutee dhufta waan ta'eef nageenyi jidduu keenya hin jiru yoo ta'e jaalalli illee hin jiru jechuudha. Jaalalli keenya utuma hammam wal jaallanne waliif duuna taane jaalalli keenya fagaataa wal salachaa dhufna jechuudha. Ilmi dhiiraa bakka nagaan jiru barbaada. Bakka jaalalli jiru barbaada ilmi dhiiraa. Na amanii shamarran akkasii jechuudha. Maaliif nama jaallatu sana yoomuyyuu waa gaariidhaan yoomuyyuu fuula gaariidhaan itti dhaqimee wallaahi shamarraa dhibba ittiin haasaaru dhiisee si bira dhufa jechuudha. Maaliif si bira jaalalatu jira kaa? Si bira haasaan namaan jiru. Si bira haasaanii waree fushuroo gad deebi'anii biyyoo haadhanu hin jiru si bira. Anaa dhufu jettee yerooti fudhattu utuu ati silkiin isaa biizii ta'uu hidhee gid inni nuuf fiigee si bira dhufa jechuudha. Kanaan mo'achuu dandeessaa ilmanii. Yeroo hunda silkiin kee biiziidha wallaahi kunoo biiziidha wallaahi fushaan fushuroodha wallaahi qushaan qushuroodha. Jaalalan ta'u torbii tokko yoo tanate bultii sadi. Isaayyuu immoo gaafa bultii lama sadii afurii jarra akkanaa kun viidiyoo jiraa wal gadhiisu qullaa wal gadhiisu baasuma isin argaa jirtanu. Jarra akkanaati warra akkana godhan kun. Hadduma jaalalli qaba hadduma sa'aatii 10 haasa'ama hadduma viidiyoo wal waraana salaamaa zak bor miidiyaa irratti jedhee jechuudha. Bor Neymar Fuad immoo achumaan viidiyoocha fidee asirratti fataa jedhee ittiin shaqalata jechuudha YouTube irratti fataa ittiin godha jechuudha. Kanaafuu warra shamarranii fi ergaa guddaadha kun. Laal yoo heerumtee jiraatte abbaan manaan kee hin duuriyyooma yoo ta'e hin utaala yoo ta'e ammallee utaaluu kana hin quufne yoo ta'e jechuudha amma namni utaalee quufeef namni utaalee hin quufne adda adda baay'ee keessan jechuudha. Inni lammataan baay'een keessan nikaatti amantu shamarran nikaatti amantu abbaan barbaade nikaa hidhatee ka'ee akka barbaade isinitti fayyadamee ka'ee xaalli isin godha jechuudha. Qalleessi yaad maaliif maccaashaa dhiiraa taatu maa isin nikaan maayin nikaa dhiiraa barkan baatu kan ofirraa yaasus dhiira nikaan rabbiin giddiidhaan itti si hidhee miti yaad gaafa nikaa hidhamte bakka asumaan amantii kalaas waan qabanus asumaan maali gaa abbaa manaa nikaati yoo kamti dhiifama ree gadda hudduu qullaafte jechuudha. Macarrashaan nama akkas ta'a jechuudha. Nikaa miti yawwada. Nikaan dhugaadha kan rabbiiti. Hin ta'anis guyyaadhaan ta'a jechuudha. Nikaadhaan sosoba dhiirri hundi dhufee gaafa dhufee siin wal baru bakka nikaan sidhadha jara keenya ergee siin jedha dhiirri hordaa sitti galchuuf jedhe jechuudha. Akkasiin baay'een keessan kanaan shawwadamtu dakkaamaa goonniin keessan shabarroonni baay'een keessan nikaadha nama shawwadamtu jechuudha. Ijoollee baay'een beekan ijoollee biyyaa ijoollee olla kan akkas ta'an nikaadha kanatti namanina tokkoffaa jaallatamanii tokkoffaa nikaan jireenya kee bultii boriisiif hin ta'u. Nikaan kan rabbiiti jechuudha. Nikaan kan rabbiiti. Jaalalli garuu kan mana keetiiti jechuudha. Dursa jaalala. Dursa jaalalaan mo'adhu. Jaalalaan si haa mootu. Assalaamu alaikum. Kana ergaa guddaa isiniif ta'uu dandeessi tan amana. Eeyyee laayikii godhaa hundi keessanuu jechuudha. Kanaafuu waan akkasiirraa baqadhaa tokko shamarran gaarii irraa fagaachuu hin danda'u hin fuudha dhiirri. Ammoo wanti ni fuudha dhiiseef akkamitti fuudhare
isinis nagaan kennituu fi innis oduu funaanaa oolaa innis durba biraatiin taphataa oolaa khalaas kanuma keessa iyyuu jechuudha. Assalaamu alaikum zacci wal godhamaachumaa wal dhiifama jechuudha. Achi ka'anii immoo shamarran jechuudha. Jarra akkana amma wugish jedhu kun. Gaafa inni mucaa sana dhiise jechuudha. Gaafa inni dhiise maal jedhu taanii? Maal jedhu? Dhiirri moo? Way dhiiruma kana moo dhiiruma amanuun ta'u. Wallahi kanatti godhee birrii koo nyaatee maal walitti kaa'e jechuudha. Siluma dubartiin haasaa jaallattu yoomuyyuu itti daariin qabattu. Dhiirris jirti rakasnee akkasii jechuudha kan deemte shamarraa akkanaan jala jiraara kunoo hiriyaan zabanaa isa obboleettii keessa jira deebi'ee duraa hatu jechuudha. Isa warra keessa jira deebi'ee duraa fuudhuudha jechuudha. Maal ta'u kaayirii kee hin haasa'u hiriyaan kee illee na amanisiin jala. Anis kaayirii sana haasa'u anis yommuu gurbaa tokko yooti piroofaayilii kaa'attee jirti gurbaan kun lakkii boduurii akka nama akkanaatti akkamitti wajjin jiraattan jedha. Galgala dhadhiyaatti isa kana fuutee hattee kembeelli isatti. Jireenyi hin jiru jechuudha. Amantaan hin jiru gidduu keessan jechuudha. Maaliif oduu barbaadda? Nama oduu barbaadu oduun illee isa barbaada jechuudha. Wanti gaariin sin barbaadu waa gaarii si barbaada. Tokko bakka gaarii ooli. Bakka gaarii jechuun hiriyaa gaarii itti siqi. Hiriyaa hin amanin garuu hin amanin. Hiriyaadhuma durbaa kee hin amanin. Amantee iccitii kee keessa kee ittiin urgufatiin orma yaani gaaf tokko si bilooktee waan barbaaddetti gochuu dandeessi iccitii kee kana baasuu dandeessi orma waan taateef jechuudha. Innammaa barammaa firrinuyyuu amanamuu hin danda'u yaani. Firrinuu amanamuu hin danda'u waan ta'eef of eeggadhu waan akkasiirra. Iccitii kee waa'ee abbaa manaa keetii wajjin haftu waa'ee abbaa manaa keetii wajjin fusfus ittiin godhin. Achi kaatee immoo boorchi jallee bitee sun nama akiru zamaanii waan ta'eef garaa jabaata yaani. Kaleessa waan kana wajjin dabarsiina wajjin nyaanne wajjin dhunee irraan hin jiru. Kana gara ammaa ta'u uummanni zabanaa jechuudha. Kanaafu shamarran akkamii barbaada dhiirri beektu kan inni fuuchuu barbaadu. Obsa barbaada jireenyi tokkoffaa obsa qabaachuu qabda. Yoo inni dur yoo meetiin jaallaan hin jagajagini wallaahi inni dhiisee dhufa na amanaa na himaar fu'aadha. Kanumaaf gorsi kiyyaarraaf kanumaa ta'u. Kan dhiirotaa immoo boriitu isiniif qabadheen dhufa. Subscribe godhachuudhaan like gochuudhaan nu eegaa. Alkan gaariin jedha ulfaadhaa gorsa kanarraa akkasiin faayidaa xiqqoo argattanu nan amana yaada qabdan koomantii itti barreessaa peejiin adda addaa simboon jira feesbuukiin kiyyas waasaapiin kiyyas sirra jira yaada qabdan dogoggora yoon qabaadha illee dhuguma sirrii bitti na himaa hojiin kun yoo naan falmuu warri barbaadan asirratti illee isin fiduu danda'a waan ta'eef halkan gaariin jedha.